بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا جالتمتو تافيك بجمتو تقالي شمران أرمودا أكم جرتن فيا كيسني بك جراتن بك جرتن الترحمان إسي وجين هاجراتو يا دفي مرادك يسني سني هاغوتو أمري جواتي هندس إسني فالا في سجتشا ديفما فيديو كيا الدوني سن الراكوتيتين توري بإذن الله أرانتنا قالني ربي فاتيو ولت ديبنيت جرجت شورا فيديو كنا هرالين واحد إلى اللتا وانتو تفايدا واحد في قبن يوكان مو ميشا توكو يوكان مو زيت التوكو كان واهن دمافوني فيدا جنو نياتان ألتي qabadhee isinii dhihaadhe jechuudha. Zayitiin kunillee maali? Zayitii kokonoot ka jedhamu. Haa ta'u kokonoot gosoota hedduutu jira. Kokonootii orjinaala yookaan fireeshii yeroo san dalagamu fakkeenyaaf akka fireeshiitti ka dalagamuu fi kan yeroo dheeraadhaaf taa'utu jira jechuudha. Isaan keessaa irraan kaniin qabadhe kana jechuudha. Virgin coconut oil jedha. زيتي جوز هند جد عمل لي عربي فاني جوز هند بكرة كنا في كوني عمل جوز هند كوني وكاني كوكونات اويلين كوني فريش لا أك زيتا دوران إسني أجر سيسو سني متي كن أما كقباتي ججبوتي بسم الله أكن جراي ولالتن باي جواتا يوكان مو كجواتا تهي لجت وليس بشان دوران اسم برسيسا ترساني متي غراغرما قبا ما درسا زيتين كون فايدا نساما نكجدو اسني فين ابسو بربادا زيتين كون فايدا هدو قبا tokko jennee yoo kaafne namni tokko yoo harki isaa madaa qabaate yookaan dhukkubbii bakka tokkotti dhagahamee qaamni isaarraa bakkee dhukkubu wayii jiraate lafee isaarratti boota naannoo qaamuma isaarratti waa dhukkubbii wayii yoo dhagahame hattaa yoo murames jechuudha. Muramee fakkeenyaaf osoo amma shamarran keenya halodaa keessatti nyaata dalaguudhaaf tasa wayita shunkurtaa muranis haa ta'u waa muran harki isaanii muramuu danda'a. Yeroo sanitti daftanii زيتا كان منا قباتني تلبدن تانن أكدي نسون هين هيد مني في فيوما نسايرو يتنفر النف غرغارة جتشودا كان قفامتي نموني حساسية قامك أبدن فكين شمرن قام سالا حساسية قام سالا يوجدو نموني تكو شمرن كيناني ديرهم بيكو ديفما warri shamarranii qaamni saalaa kan ho'isisu ni jira. Sababni isaa fakkeenyaaf laguun ji'aa yeroo nutti dhufu kooteksii yookaan immoo haffaadaa fayyadamna waan taaneef yeroo dhiigni laguu sun nurraa badu jechuudha. Haffaadaa ni dhaabna jechuudha. Gaafa haffaadaa dhaabde ho'insi haffaadaa sanirraa ka'uu danda'a. Rakkoolee adda addaa laguu san dhiiga sanirraa ta'uu danda'a. Mala ati hin beekne tokko yookaan waan ati hin beekne tokkoon qaamni kee yeroo sanitti hedduu si ho'isiisa jechuudha. Kuni keessattuu yeroo laguun namatti dhufe namarraa badu heddummata jechuudha. Sirritti qaamni ni ho'isiisa jechuudha. Yeroo qaamni si ho'isiisu qaama kee hoqqoo osoo hin taane leemunaa fi paaking baawudariin dhiqxee jechuudha. Bakka saamunaan dhiqamu san leemunaaf paaking baawudariin dhiqattee geessite kana sirritti dibda jechuudha. Heddummeessitee qaama kee gara alaa naannoo si ho'isiisu san guutuu isaa dibda jechuudha. Kana boodatti akkas yeroo daqiiqaa 15 ta'uuf bakka tokko ciisuu qabda. Maaliif hanga inni si hojjetuuf jechuudha. Xiqqoo hin ciista san booda kaateetiin deemta jechuudha. Dhiqoo dhiiftee akkuma sanii ho'isiisuun si ho'isiisu sun sadarkama yeroo hooqaa jirtu sanitti kana leemunaa fi paaking baawudariin dhiidee kana itti dibnaa yeroo san dhaabate jechuudha. Hooqaan sun maaliif yeroo qaama kee ho'itu qaama kee luqqisuu jira, dhukkubbii biraa dabaluu jira, bakteeriyaan adda addaa akka achirratti wal horuu gochuu jira, waa hedduu dhibee biraatiif si saaxila waan taateef isarraa of qusachuu qabna. Kana bitannee fayyadamuu qabna jechuudha. Inni biraa isaannan rifeensi keessan gartee rifeensa caccabu kanumatti callisee caafarra caccabu kun heddumminaan yoo jiraate
argattan kanatti fayyadamuun baay'ee gaariidha jechuudha. Namni rabbiin isiniif laaffise yooni fi kadhabdu taate namni caafin rifeensi keetii baay'inaan caccabu vaaziliinii haxaawu yeroo mara jechuudha. Rifeensi keenya yoo zayita dhabu hin caccaba baay'inaan daariin isaa kun caafirratti hin ciccita jechuudha. Inni biraa faayidaan zayita kanaa jechuudha fuula keenya namoonni buga'aa yookaan immoo mallattoo gugurraacha'uu heddumminaan qabdan aalaxxuul isuma kana fayyadama. Aalaxxuuli kala zayitii fuulaa fi harka keessanii bakkuma kireema katamaa keessaa bittee kireema biyya faranjiidhaa dibdu san isa kana dibi zayita waan taheef akka kireemaatis miti zayitiidha jechuudha. Baay'ee akka dhadhaa biyya keenyaati jechuudha. Baay'ee qibaatii qaba yookaan zayita qaba. Kanaaf isa kana bitattanii akka fayyadamtan dhaamsa kiyya jechuudha. Inni biroo akkuma kana dura dubbanne warriin garaan keessan babarrachuu qabu jechuudha. Yeroo baay'ee isa kana fayyadama. Aalaxxuuli jechuudha. Fakkeenya fuula haxaawattaa miti bitattee qaama keessanis haxaawi. Jigiinsi sunis gadi jigeerarra usunni hanga tokko hin hir'ata. Isa qofaan hir'ata jechuu osoo hin taane hanga tokko hin hir'ata. Garuu barrachuun isaa sun hanga tokko carraa itti baduudhaan argata jechuudha. Kireema kana fayyadama. Kana malee warroonni amma yeroo qorraa kana jechuudha akka biyya Kuweet keessatti hedduu qorraan tana alhamdulillahi rabbil alamin garuu yeroo qorraa odoo kireema fayyadamuu baattanii kireema jechuun isa wantoota garagaraa akka dibatan yookaan immoo ka dubartoonni dibattu kana jechuudha mana sadaliyaa fi waan adda addaatiin bitanii dibatan kana jechuudha. Inni kun hin barbaachisu hin fayyadu guutumaan guututti. Maaliif fuula kee wanti jijjiiree yookaan immoo fayyummaa qaama kee keessattiif alaaf si barbaachisu isa akkana kana zayita kana jechuudha. Kanaaf immoo kireemiin biyyuma namaa keessatti fayyadamta malee gaafa biyyatti galte kireemii san argachuu hin dandeettu. Argattus qaalii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo carraan maallaqa akkasitti baastee isa yeroo dheeraaf akka ammasii mijaa'ee fayyadamtu kana fayyadamuu dhabuudhaa jiraachuu danda'a waan ta'eef kanaaf waanuma rabbiin siidhaaf isa gartee kama uumamumaan neecharii nurraa barbaachisu yoo galles fuula keenyan balleessine kana akka fayyadamnu jaalalaa fi kabajaan shamarran Oromoodhaa gaafadhaa. Ani fayyadameetiin jira akkuma argaa jirtanis fayyadamaatiin jira jechuudha. Qaama keessan guutuu dibachuun qaamni hedduu lallaafa. Isa shamarranii qofaa miti warra dhiiraa keessattuu areeda dhiiraa jechuudha. Warriin dhiiraa areenni isaanii margee fi kajabaatu jira ka filaan hin fillee ni jira jechuudha. Hedduu ka dararaman garuu areeda jaalatanii filamuu diduudhaan yaada keessa ka galcheen jira. Isaannan sun isa kana isanii jechuudha. Xiqqoo isii bishaan maayikirooweevis haa ta'u waanuma ta'etti isanii warriin dhiiraa yoo ka areeda ofii diban taate haaluma salphatti areenni isaanii ganamaa galgala filamuu fi danda'a jechuudha. Kanaaf kana egaa waa'ee areedaa dubbadhee mee asirratti warroota dhiiraa illee nasiihaa takkan qaba. Zayitiin isin argitan kun zayitii habba soodaati yookaan sumeera afaan arabiitiin jedhamudha. Zayitiin habba soodaadha. Akka kana jira akkuma bifa isaa argaa jirtan kana habba soodaarra dalagame. Ani ka fayyadamu kana osoo hin taane hedduminaan ofii dalagadha jechuudha manatti. Zayituunan daakee akkuma nama dhadhaa baysuutitti baysaa eegas zayitima akkanaa kana naabaya jechuudha. Naashuraalii kanammoo haa ta'u yeroo dhabeen fayyadama waan ta'eef bitadhe. Zayitii kana warreen dhiiraa areeda keessa wallahi nama hedduudha namni areeda hawwu ijoolleen muslimaa shabaabni muslimaa areeda ka fedhanni jiranii akkasuma abbootiin keenya namni areeda jaalatanii jiranii areenni immoo sunnaa rasuulaati alayhi salaatu wassalaam hedduu muslima irraanii bareeda. Ana akka kiyyatti dhiirri yoo areeda qabaatee ni jaaladha baay'ise. Isa rabbiif jee yookaan sunnaaf jedhee godhatu malee isa gartee faashinaa fi maaliif jedhuu miti jechuudha. Kan hin dubbachaa jiruuf illee isa gartee sunnaa rasuula kennaa alayhi salaatu wassalaam duuka deemuun jedhaa jira. Zayitiin kun jechuudha zayitiin habba soodaadha. Yeroo mara ho'istanii yeroo guyyatti yeroo lama yookaan ittiin misaaj gootan taate areenni keessan karaa salphaatitti isinii dafee dheerata jechuudha. Dafee akka dheeratu taasisa. Akkasumas immoo shaayiin godha jechuudha. Lallaafisa jechuudha. Kanaafuu warroonni dhiiraa isa kana fayyadamaa fayyummaa keessaniif illee abbatu soodaan baay'ee filatamaa waan ta'eef akka fayyadamtan asumaaniin dhaamsa isinii dhaama inshaallah. Rabbiin hunda keenyaaf nu haa laaffisu nama waan barateetti fayyadamee faayidaa argates immoo namaaf qoodurraa nu haa taasisu isiniin ja'a.
كسي فيديو نرسني قبل إتانو ملاماني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شمرنس كان إسني هميت جرا برنوتك يارت سني دبرسي أو استنير فين سكي سنة كديبتن حالو مخنان اتفوفا إسني جدا ناف جرات لا بكجرتن الترحمن سي وجين هاجراتو يادك مرادك إسن إسني هاجو تو أمري جبات هند إسني حالا فيسو وانتو تو ممنا كينت أرقم وان سلاغرتي بو آهين قبل جنرا فايدمني فايدا بودا وان salphaarraa argachuu dandeenya. Kanaaf kana bitadhaa warroonni homa argitan kireemii ma argitanii fi waanuma argitan qaaliin bittanii fuula keessan tokkoofuu alarjik itti godha takkaa'uu gartee fuula keessan gubaa takkaa'uu gartee isiniif hin tolu. Kanaaf isa kana fayyadama. Gaafuma biyya keetittis galte fuulli keessan luqqa obboleettii tiyya kana mikiyaa jamaali jettanii jinni jaankaa katamaa keessatti uummanni yahudaa gartee godhattanii fuula of hin balleessina. Fuulli rabbiin isinii uume wanta inni isinirraa soorata akkuma garaan soorata balbaa qaamni keenya gogaan keenyallee soorata barbaada waan taateef nuti beekaa wanta asirratti hubachuu qabdan koomentii yuutuubii keessatti nama tokko qofan argee uumama rabbiitu caala waa'ee uumama rabbii nu anin beeka uumama rabbii ammas uumama rabbii jijjiirisiin jechaa hin jiru obboleettii tiyya ookaa obboleessa kiyya. Qaamni kee akkuma garaachi kee nyaata barbaadu si beelahu qaamni kee yookaan gogaan kan keetis waan nyaata sirra barbaada jechuudha. Kanaaf immoo nyaachisuun dirqama keeti. Fuulli kee si daalachaa jiidhina barbaada jechuudha. Jiidhina sana ka argatu zayita adda addaarraa waan taateef kanaaf fayyadamta malee fuula kee wanta ati jijjiirtu hin jiru. Warqii funyaan urii jechaa hin jiru yookaan gartee wanta adda addaa ija keetii irratti rakka biitii balleessiin jechaa hin jiru. Waan haraama ta'erraa bilisa akkasiin baatan barbaada. Inumaatuyyuu mikiyaa jettanii wanta argitan ofitti hin dibinaa isiniin jechaatiin jira jechuudha. Kana akkanaa hubattan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Oromoo tiyya qaali naaf jiraadha. Sagalee isin irratti dheeressee rabbiin umrii tan teessan haa dheeressu. Hundi keessan rabbiif jedheetiin isin jaaladha. Rabbi anumaaf jedheetiin na jaalatte yookaan immoo nu jaalatte kan haa jedhu isiniin jaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu fi amaanillah.